تكون جوا يربا إيه قرطو تبايت جوا تأكل ساهد دو قبايتشو زين قال فسامين أورمو تكار جدني نمني أكار جنمني تاسا ستي بوي فولوس ولا تاسا ستي بوي سيداجي فتيسي فهم بس يسيتوكو قبادة لما كنت عافي لما منتي نورتين فيدمي أنقاف لما كنت عافي لما منتي سنرا فيدمي أكد نخبة تسيفتني لسنوات بي أكد تقول دبرتين تنا نما رصيتي نمني أكسينا ما رصون جرو عرفاته كياري تدول رفا وان جروف أنا منت رأيته وراني بالله عليك أتلي هذا قبض أبا قبض يرو وادو بتو بالله عليك أنا موجود أنا مجوار ما ستي فوري ميت أنا موجود هذا ميت إنما دبرتي مسكينة وبولتي تورانين تك كاسو برباد ستي أدينا موجود عمل لي عربة ترى عربة فيدا من أكيسي ما ينام نفكي أكتيفيستي تجار ما مسيبير دعوته ستي فوري خليه شو أرى قباته يا أبوليان ده وان إنتان يتوم والله إني ناري أنو غرب بدو أبان فديو سيارب سياتي عرب برتا سيارب ساتورت أماري نافتنيانو يجو سيغالي بكو مهم نتكاب دو بيچا ورانتا يرو هنده يجو بكو هم نتكاب دو مالي ورانتو يجو بكتي عرب بيتو مالي أرى كيا ربي يجينا مقداد وان يكنا سر أمباري دو سيغالي والله العظيم أني باية سيجالة دليا غارو بغا كنا سنجالة دو يجو غاري ميت ورّي سيجالة هويو يجرس كجبو سيلالته کرتے دکان سے صبح کن ہندی ثانی تو آتی نمو گدّا خبجہ کیبے کی با کے تھائی یو نمنی سی عرب سے نمنو سی تندیسو نمسر رالو لو قبد نمسر راہا سو قبد اوکے آتی فیمس ہی یو آتی میڈا مقباتے نمو دبتو جرا ہردفتو نکین دبتن ار آتی نمو گدّا تاتے گافا من نماز انتے کرتے وائے دبرتی مسکین ابولیان تیتی واجتو بگ شیم حبیبی جالت جبتے جو خبجان اکو مجروی تے جو Kanaaf amma dhiifama gaafadhu obboleessoo dhugaa siin jira ummaateettu keessa jira dubartii arsii keessa amma sa'a kana jechuudha way maalirra qaqqabdanii kadhattan kiyaariin amma jilbiifatee dhiifama gaafatu aktiivistii jennee kabajnaa mira keessaa bayi لا نبير جرادي سات جراني سدو أندوب بني. No, إني ليه كذا كونغوري كنا مال كدامي تبر. دبي اللي فما غافر دوها وهذا تيتي وبولتي تيتي كيسة يرا جارتي تيتي ثابو. هين كذا هاتي كبايو وبوليا نوفي هذا وفي كبايو دي فما غافر. ما نويسو. emotional. إلا كبايو دي فما فيديو ده لقي غافر. أنا وان تو كذا change كبايو فيديو ده لقي وبوليا نيسا هذا نيسا دي فما غافر. السلام عليكم. صافي कोई वार्ड बट्टू आरफाती वार्ड बट्टू में ओके खियार गलत हो मी दीफा मारू को कहते थे भाई गलत हो भी ओके ये का थोड़ा ले तक थमले दे तेरा देवा ना के नौरानुन वलोरानुन जोले के नौरानुन मिस्किन के नौरानुन इमर बाचस खियार मोती गुरट में nagu koy me dabat takka koy dubin ba yatte farret fi anjadani beita amma sille mo namni marto matakkira debiya yaada takka bicha na basa koy खियार को takka ma bicha calqa basa fi kenne narra dedene nagu inni dubbate afi to achira yaada kenne tani koy achirra yaada kiyya kenneta ka calqa ba ila dura durso umman as keessa jirtan kun jechu ummanni oromo hundi keessa nu jechu okay oromummaa kiyya haga anjaaladhulle oromummaa kiyyaaf annama akkamii akka tahelle biyya keessa jiraannu kana keessattillee laal an jimma sargii qabaate harargee maal qabaate takkaa kutaan nama addaan qoqqoodeen beeyne oromoon qulqulluun eenyu yoo jedhan abbaan feete ragaa kee Arbashir namni san hin godhin hin jiru siigale dubbiin tun eessarraa kaatee usmeen hin beeka haati faaxee yoo dhageette kaanan hin beeku saafin hin beeka muzammilin beekaas keessa jira kino siigale mucaa tokko asliin nakkenne ibsi shalleen achuma jira nama 12 nakkenne kompleenii takkan qabu siigale mucaa tokko bicha viisa bee lafa jira sunis hin dhufa samoona siigale ibsi shan nakkenne jira feemasoonni hunduu nama nakkennan siigale anafida ka aslii kana mucaa natti kenne asliin ani mucaa viisa baasee tikkeettii muret siigale namitti itti dawwaliitii hoodhu namitti tana lakkoofsa namitti kennii fi jedhe mucaa nu jidduu ture jira siigale ka kafiile isaa bira geessaa ture jennaan namitti itti dawwali bakka hin deemtaa iftaa wiixataa jedhanii tikkeettii kutanii itti ergan mallayni kiyya bira waan jiruuf jecha mallaqa kiyyaan viizaa namni kamuu hin beeka kaba'ee 80 tikkeettiin kan murame wanni marti sigalee risiitii qabaan
kana goonet bakka asliin dhufee na gaafate keessan kiyaaroo sila mucaa san akkam gootee naan jedhe bara asli akkanaan fidee fi jennaan mucaan an dhiirummaatii yaan sirraa fudha birriitiya maqaa si balleessaa wanni ati teettee biiroo keessa wanta jettu hin jiru atillee gadi baateetiniin akkuma nama kamuu taaksii ooftaa kana booda naan jedhe mucaan kun na arrabse garuu an maqaa keetiif jedhee an qarshii isaa gimmaasha 150 kassaree kenoo Dr. Biiftulleen as keessa jira. Viizan meeqan akka bayu hin beekama. Siigale. Birrii 150 viizan baase 3,000. 80 tikkeettii mure 200 fagana aboo ka baarkoodii jedhee 60 kafale. Birriin tante 10,000 tafeesii kennuu jedheen. Asli tuuyyu akkana godhee mallaqa kiyyasa taphachiisennaan bakka dhiisi asli an akka obboleessa kiyya guddaatitti ilaalaa. Innuyyu Dubaayin keessaa waan ana amanuuf jecha fuudhee natti kenne. Barreeffamni salleen jira kiyyuu ansibicha amanaa jaaladhallee hin beeytamii mucaa kana fidiinaan jedhe. Eshii jedhee mallaqa kana hunda goonan ani sirraan dhufuu waan hin barbaanneef jecha ati dalagaa qabdaa kasaaritii naa deebisii jedhe. Naan jennaan jidduu kanatti namni martuu yoo san turan as keessaan hin beeku sagaleen kiyya hin jiraa sii galee aara deemii ilma haadha akkas jedheen aareti gizee san sii galee kenoo jeneraal Huseen illee ayi jira Usmeen ayi jira baaliyyolleen namni marti jaarsummaa dubbataniifit haadha kiyaar arrabsite miidiyaa gubbaa baate jaartii isaa arrabsite ol bayiiti dhiifama gaafadhu kiyaarin osoo hin taane haadha isaatiif jaartii isaa dhiifama gaafadhu deebisii galchi qarshii 150 jedhaniin. Akkuma har'a godhaniif kana sadaqaa naa guuraa malee bakka birrii calqaballee nyaadhee fixee jedhe mucaan. Eega birrii calqabaa nyaattee jette maa galabbaxamii sin beeku jedhenan sii galee. Kabiraati jira. Taargeetiin mucaa maqaana balleessu. Mee osoo sillee taate haadha faate nama tokko viizaa baaftee tikkeettii murtee kinoo kana kabaarkoodii keellee kanaati hooduu jedheen ani jennaan inni bakka waa'ee haadha kiyya arrabsu waa'ee jaartii tiyya arrabsu inni itti taree jennaan xaxxateedha hin dhume viizan sun sii gale taa akkasani achiin amma asliin na gaafate bar doktor akkatti 80 tikkeettii murree osoo mucaan ripoorti illee hin dhaqin osoo ripoorti sin godhin achumaan tikkeettiin sun gubate viiza illee yeroon dhumaa jira ani garuu qarshii 150 kenneefii jedhee itti erga rishiitii fi viiza waan maraa jechuu galatoomi habiibii naan jedhet addaan baane asli hojii osoo homa takka walitti dhaarrin sii gale sababni an aslitti afaan tarellee sababni har'a dubbii kana dubbachuu kiyyallee osoo tikkeettii fi viizaa mucaaf murame ijaan argu osoo risiitii mallaqa mucaadhaaf deebi'e ija ofiitiin argu asliin kiyaartuyyuu mucaa kana mallaqa irraa nyaate birrii gargaara. Bagumaan nama feemasii ta'e har'a mucaa sanillee sadaqaa guure fasliin. Silaa osoo dalaala biraa taate namni takka hin jiru. Kanaa isin immoo nama baay'ee as keessa ol keettanii afaan faallaa nama baasuuf. Achirraayyii ijoollee 4tu jira. Beestii Arsii, Maalii Arsii, Bissii Arsii, Distii Arsii, Buskuutii Arsii jedha. Maqaan na arrabsaa ture komentii Jeneraal Usmee jalatti. Laalee sila arsoomuma kana nabichatu adda kiyya jaalataa jedhet achuma itti bararee akka jettan sanitti afaan kiyyaa wanni sun bahee jechuu malee shamarran tokko mandoo namni akka kiyya jaalatus kabajullee Dr. Biiftuun naaraga. Okay. Qaama wal beeyna waan taateef namni birallee kana hin beeyne namni birallee kana wallaalee haadha faaxee atillee na beeyta jedhee yaada keessa kiyyattillee an akka sharrilleen hin jirre like akka waan sana meenna fin jedhin sa'aatii san ammiira keessa jira mee osoo si taate maal goote anaaf asliin har'a hiriyoota waggaa 12ti waggaa 12 as keessa wajji jirra guyyaa takka waan hamaa wal kaafnee hin beeynu innillee na bira ga'ee hin beeku anillee isa bira ga'ee hin beeku nu lamaanuu walii duwidaf gara garuu inniin an har'a akkasi kabaju inniin warri kennayyuu follow isa godhee isa laalu obboleeyyanti yamarti itti agarsiisee warra kenna wajjin ammanatti itti dawwaledhanii wal barsiisee biyyattillee baay'ee faazarii hojii ijoollee ganda takkaati asliin sii gale namni kun nasaba namni saahiba namni wal wajji teennee bakka takka nyaanneen dhugin malee namni akkatti wal beeynu badarraa akkatti wal jaalannee wal kabanyu mee akkamittiin lafumaa ol ka'ee fuula xaragatee kiyaartu akkana godhaa jedhee maqaa kiyya na balleessuu yaalaa takka kabiraati immoo
Ati faaxillee namni as keessa jirtan kun hundi isaanii jeneraalillee na waggaa dheeraa namni ol beeynu kun ani takkaa ganda namaa arrabsu anaasihii arsiin akkan harargeen akkan jimmi akkan maal jedhu ajandaa gandaa fi ajandaa nama dhuunfaa keessallee takkaa walitti tarreen beeynu. Sababa eenyu sababa Andu'aalam bicha yeroo tibba waggaa kanaa san masarat dhaabaa bichaa wajjii walitti buun. Sanuuyyu dhugaa Andu'aalamii fi waan tokko waan ijaan argu waan dubbadheef jecha keessan dhufteen arrabsinaa waan san jidduudhaan keessa bahee masaratii walitti buune malee kiyaarima guyyaa tokko laxafatee nama arrabsu. Yoo habashaa wajji taate malee kiyaarima takkaa ilma Oromoo tokko ati xisximbisa harree shamaa namaan jedhu namni na argite namni sagalee tiyya qabdu as keessatti fida. Garuu immoo ana taate abbaa feete taate yoo karaa malee namni sitti dhufe si quuqa. Tuttuqee qarqarsa si dubbisa dhugaan kee sii galee sagalee kiyya sanillee miira keessaa bayaa dhageeffadha. Ani maal jedhe shamarran arsii as keessa jirtan haawwanni teenna dur guftaa isaanii kaayataniit harki isaanii dhadhaa haxaayatan fuula isaanii nama saxaayanii jedhe. Ta'ammaa garuu akkana warri TikTok irraa jedhe. Haasawa kiyya kanatu dheeratee isin jalaa xiqqoo isii walitti laaqame malee warruma na arrabsisan jedhe. Sanis yoo taate ammaayyuu sii galee yoo taate Ammaayyuu jettee nutti as hin deebisin kiyaar. hin deebisu haadha faatee qashtii tiyya dhagee. Me daqiiqaa taata kiyaar. Buskuutii tiyya facha haadha faatee tiyya qashtii tiyya. No, si hoggala. Nama sosaataa. Simi eshi. Laal ammaayyuu ka jedheef waan biraatiif nama foobiyaan qabe bannaa taachuu edaan akkatti nama arrabsuu danda'a. No. Haadha faatee afacha fixatu. Kiyaar bakka sigaa meeqoo yeroo takka. Afacha amma laali. Yooti